Fadhu daqiiqaa laman caalu qofaa achirratti waan hin kaa'e. Maalidha kun? Wal qabattee waan kanas hubattee ta'ee dhangaluu yoo barbaadde uummanni fudhachuu yoo barbaade keessaa mucaan sigarii tokko viidiyoo yookiin reekoordii natti qabeessa fudhadhuu si jedhe. Waa'ee mucaa biraa gallee raammoo waa'ee mucaa mubartuu qabachiisaadha. Keessa jira waa'ee mucaa biraa gallee waa'ee Sharafuddin jira bar keessa waliin haasa'irtu nuti asiin haasofna. Nuti dhaggeeffadhaa. Kanati keessaan nan gaafanne jettee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keetii jirta. Ayyee sagalee koo kana dhaggeeffadhu daqiiqaa laman caalu. Sagaleen kuni sagalee ergasii naa qabee keessanii meeshiin godheeyyii meesenjeriirratti dhaggeeffadhu. Jadi yo mucaan uummanni mucaan maaltu barbaachise keessa waliin Tokuma. No. Sina dhuguma nu burjaacheessaa jirtu dhugaa rabbii. Baay'ee iftaala akkam akkamiin sagaleen hin maayessaa. Nagaan oola. Sagaleen baasuu hin danda'anu. Ana sagalee ati malee dhaggeeffadhu. Uummata keessa kabajamoo namaa dhibbi jaaf shan walitti deebina maallaqa kuma dhibba jaaf shantama maallaqa uummataa lafa kaa'u jechuudha. Nam ba'a ajannu itti fufa qabsoon itti fufa hin fiddan maallaqa bakka. Utuu tokkummaan hin bahin gaaffii gaafachuun barbaada hundi keessatti. Mube ko. Mube. Sagaleen nammaa kan maaliiti? Wayyaa gaaffii. Ayyeesh. Koi mube sakam natti mi koi sagaleen nammaa maanni koi. Sagalee ati. Koi. Sagalee ati. Deengadooyi. Naa qabde. Kunola. Laafa. Laafa. Ajandaa kana wal qabata? La kuno. Mube salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajandaa kana wal qabata bani. Ayyee sagalee koo kana sirriitti dhaggeeffadhu daqiiqaa tokko. Waliin qabatu anatu dogoggoraan mesenjera keessatti hundeemu dhaqee tuqe achumaan dhaggeeffatee. Okay. Uummanni inni kun akkoo qabu amma haasaa dhaggeeffadhu. Waa'ee isaarraa gaaffiirratti gaafa. Sagaleen si koi sagalichi koi miti waan qirrisi jedhe hin jiru miti sagalicharraa. Laala ana qirra hin biraa galaa deemna. Qirrisi jedhe jira. Inna hin jennu. Okay. Amma Maayistar, isin hundinuu seeruma tartiiba haasaa bareedaa deemaa jirtu. Jalqabaa kaaseen isin hordofaa jira yoonillee gastii seenuu dhabee jedhee. Dhugaa dubbachuu taanaan waan kana kaleessa xumurree waan baane natti fakkaata. Har'a immoo dubbiin kuni erga dhufee as ga'ee jedhee ani waa'ee opereeshinii ta'uu haadha keenyaa isa jalqabaa akka Mubaarakii kaffale isa sana quban qabaan dhibbatti maayif kontaattii jabaa waa wajjin qabnuu fi kana informeeshinii kana nan qaba. Amma Mubaarakis fixee jira dubbii kana akkuma tokkummaan maallaqa afee jirutu kanatu jira maallaqa isaa afe sana. Eega Mubaarak kana jedhee maallaqni inni afe suni sheetamaamiin bira jira eega jettanii hin sodaatinaa sheetamaamiin fidaati yaa sheek eessa keesse maallaqa mucaa yatiima maallaqa uummanni Oromoo walitti funaane. Maali dubbii kana hunda keessanan naannoftanii amma Mubaarak ofirraa buusee fixeera. Maayistaris akkatti baasuudhaaf erga kaleessaatii dubbii kana keessa deddeemtee dubbataa jirtu si hordofaatuman jira. Dhugaadha. Haqa tokko baruudhaaf immoo ani isin hundayyuu nan hubadha. Laalaa ta'ullee haga tokko waan keenya wallaalu yoo wallaalee jedhe. Maayif erga Mubaarak kana jedhe balballi banaadha. Sheeka sana waamtanii karaa gabaabaa. Maallaqni sun maalitti bahe? Kana. Tokkummaanis kan inni barbaadaa jiru kana. Ajandaa silaa gabaabbachuu qabu itti dheeressitanii kunis dhufee anatu beekaadha jedhe. Kunis ituna caala dubbii beeka.
Inni kun lakki ana kootu fudhatama qaba. Waan kana karaa isin ittiin gabaabsuu dandeessanu sheetamaamiin fiddanii yaa sheek maallaqa sana eessa keessa? Ani ofirraa buuseera. Maallaqni akkaawuntii koorra seene yoo ka'an gaafatamummaa buddeen kana kanaan gabaabsaan isiniin jedhaa galatoomaa maayistartii somanaa godhe afaan itti qabee galatoomaa carraanaa kenna. Lakki baga dubbattee ani gama maaliif nu dhiyeessuu dadhabdan isin sheekii ammaan dubbiin yookiin immoo kan gaafadhaan yoo dhiyeessuu isin dhaggeeffadhaa yoo dhiyeessuu fo'aan rakkoo qabani beekaa dhiyeessuu didaa jiru hin qabu bilbila isaanii. mi akkas godha amma yoo dhiyeessuu dadhabdan illee mube yoo dhiyeessuu dadhabdan illee mube dubbisaatii waliigalaati wanticha waan inni ittiin bee dhugaasaa uummataan ga'a. Dhagaa jirtu miti. Fuwaajjarri hundinuu nan kanatu kaffale. Akka goonu. Awa gaafiin qaba jarana. Isin gargaaru. Dhugaa beeksisu jira bari. Baay'ee dhaggeeffadha malee. Anamma qaatti turate. Guyyaa lamatu naa kenna. Guyyaa lamatu naa kennuu dandeessu. Borqo dhaggeeffadha. Dhugaan baatu kan amma guyyaa meeqa iyyuu Borqofo ooleen iftaan Garanaa waan hojjetamu hin beeknu akkamitti fudhannare guyyaadhama akkamitti garanaan bara 600 sana waan hojjetamu hin beeknu waan nu dhufu hin beeknu hojjettoota baankiitiin wal beekitu fudhataman qabu amma yoo xumurtan amma xumuraa. Turraan abadan wallahi nyaatanii turraan guyyaa tokko miti isaatiin tokko hin ta'u. Mana maayistaritti dubbataa jiru akka maallaqni kun akkaawuntii isaanii irra seenee haasaa jiru. Salaamu alaikum. Mana eenyutti guuma mana eenyutti. Maayistaritti gumaashoo dhaggeeffataa ture. Gumaashoo dhaggeeffataa ture. Anillee eessatti bahee maallaqichi ragaa fuwaadhi. Risiitii waliin eessatti bahee maallaqichi. ture. Ilame ijoollee akka ta'e amee yeroo ta'u itee tokko meejool akka ta'e ilaa dubbii kana hin dheeressitan malee gabaabaan dubbii kana nama 2-3 xumuruu danda'a. Asirratti dhuftanii dubbii dheeressitan malee amma Mubaarik dubbii gabaabseera jool. Mubaarik sheetamaam jedhee hoo innis nama 99 dhaxanii kiidaatamaadha. Sheetama masalamu alaikum wa alaikum assalam. Qaalittiin opereeshinii taatee biriin kaffalameera. Kuma dhibba jaammoo eessatti baaftanii. As kennaa dalatanii ritiitinuu kennaa. Maallaqni kan uummataatti jettanii sheetamaamiin bukkeetti rarraatanu. Isasin sheetamaam jettan abbaatamaamiin jettan seetana siina eeqa biraa jira. Salaamu alaikum. Gasti gorogotaati birriisa. Ela fuad biyya guddina kan deemti obboleessi. Eessa keessi fayyaa sattanii inni sagalee qabaadha. Akka sagalee. Dhagaartu ofuma keessanii qofa battanii deemtan jedhani. Kana godheeraa miti fuad. Ragaan jiraachuu qaba. Waraqaan baankii waraqaan hospitaalaa. sagalee qabaata. Opereeshinii jalqabaa kan gochisiisi. Mubaarik nuti godhatame. Akkuma dogongora cimaa qabu fuad biyya. Ajandaa tokko biyyi maallaqni bakka tokkotti kaffalame. Ajandaa tokko maallaqni gidee lama beeku. Nama dhugaan jaallannetti dhugaa himuun hin ta'u. Ragaan jiraachuu qaba kaffalamuu. Malee kaffaleeraa sana miti. Waraqaan manaa deebi'uus qaba bar. Yoo ajandaa tokko maallaqni kaffalame deebi'uus danda'a. Yaa lamii kaffalamee dhaqanii seeraan deebisuu qabu bar. Deebi'uus qaba bar. Yaa kun hojjechuu qabu dhugaa irratti cichoomaa sin. Dhugaa qofa qabadhaa abbaan fedha jibbu. Obboleessa kiyya guumaanis waan dhugaa dubbate galatooma sumaanu. Guumaa koo qaaliif gaarii namaa namni gaafa sana birrii 250 howwaa jedhee nu galche isa. Rabbi mataa kee ola qabu. Birrii 250 kophaa isaa nu gargaare. Jabaa keenya rabbi ol siyaa qabu. Ati kutaadhaan naman qoonne amantiin naman qoonne. Wallaahi al'aazim rabbi ol siyaa qabu waan siin jedhu qabu. Birrii 250 sun nu galche birrii sana. Sana qofa. Obee sana qofa osoo hin taane uummanni illee itti dabalamaati. Waa hedduu hojjetaa waa Oromoo guumaa shawni hundi keessanuu itti dabalamaa. Bakka hundatti gandaan lagaan utuun hirmaa. Fooloo naa godhaanii wallaahi. Waan ta'eef namoonni hin beekne itti dabalamaa baradhaa nama gaariidha. Guumaa shawutti dabalamaa jechuun dhaamsa kenna. Baguma mucaarraa naa buutan malee. Maallaqa 100